Dhugaa akka salphatti illee dhufu akka laayyootti illee badu. As keessa sitee'a. Jaalalli dhugaa waa sadi keessaa akka tokko nama godha jette. Intalti akkam nama godha jennaan inni tokko nama boochisa jette. Tokko jennaan daw nama godhe. Gara deemaara wallaalani takkatu bishaan waraabu boombaa bira dhatte an jeerkaanii qabatteeti. Jeerkaanii bira achuma gadi keette namni isiin jaalattu yaafoo san dhufee jennaan dhufeessa akkana laaltu. Jeerkaanima duwwaa kana qabattee baadhatteetuma galtee jedhan. Baadhattee lafa keettee waa waraabdee jirti sabni teettee jaan. Yoo bishaan dhuguuf maatiin achi fiigee bishaan bananii ilaalan bishaan jeerkaaniin duwwaan maal taate jedhanii gaafatanii jennaan maal ta'e maal taate jedhanii maal ta'e nyaata bishaaniif hin baane eeguun waraabeen dhumneere mee kottu nuu buusi lama jedhanii yoo akkana batte yaa rabbi hagee mittuu bantanii keessaa fixan jette. Subhanallah. Wanti jaalalaa kun waan himamee dhumatu miti. Takka ammoo dardaa warraa kaatee eessa dhaguuf otoo deemtu yaani makiinaa gara eenyu tana na hima awwadaa deemu yaabbachuudhaaf makiinaa gara biraa yaabbattee uduma deemtu adaamaan baate jarrillee isaa ban gaafanne karaan dheeraa finfinnee deemaaranii yoo achiin baatee isaan beera jettee amma adaamaan baane finfinnee dhiyaaneera isaa bas keenyannan lakki ana wadaa jedhe yoo mas jedhe jettee na deebisaa wadaa jette. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا. وين جالا لكم وان هد. تكونا ما دوغنا تكونا ما بوتشيسا تكو أمونا ما كل فيسيسا. إلى نمني جالا اللي كم يكون شت إسيتو ما كل فادي ملان. غراتشي اللي ديمته أباكي. فلك كيرات ديم أباكي. وفمان كاكا ديم أبر. سبحان الله. بالبلي سيسي النمبر كتو قطع. يوكا تيساتات يوكا تيساتم تات أكيد دوكا بدوبا جالل لكم قبلي ينكي جالل لكم أرسل خديجة دوب رسول ربي أرجع شور أفمال الجتة أم موضوع كي جاني رافع موضوع كبر ديمي كرسي سديتا كو بيسي كرسي تربا غوردا كو بيسي جرى إسي غافتي كان هوندا وادا غلطتي أنا سمران جالت هوندا كيسانو isin hundaan jaaladha garuu isin hundaa komachisuun barbaadu jiruun kenna ammoo fuuti kiyya ka isin na fuutan carraa isinii haa ta'u carraa isinii buusaa jetteen hayya jaalanne jedhan carraa kana wama fedhe rabbuusaa waan ani rabbuusu irratti jaalachoodha isin mana dhufina achi ta'a jettee sa'aatiitti dhufan goote teessoo gugurdaa teessoo torba qopheessite saddeetaffaa kursii laaftu wayii stasilaa namni irraan teelle wayii balbala jala keette amoori torbaa kuwwan gugurdaan dhufe laafaan geena Muhammad illee dhufe alayhi salaatu wassalaam torban ola seenee warra tabarooti warra qabeennaati baala sultaanota soofaa gugurdaa kana dhaqee akkana tataa'ee namu rasuulli ammoo hatantamaan dhaqanii bakka itti malaaftu san irra tee'an ufol qaqqabuun jaalatan ka subhaanallah nama gaduuf qabe rabbiin ol isa qabaka. Aye yoo teessanii jetteen ufuma keessaa amma daanyaa filadhaa jettee akka daanyaa keetitu waan akkanaa godhelleen jette hayyee baluun fille jedhan hayyee daanyichi teessoo kana hunda isaatu jala fattashi nama teessoo isaa jalatti maqaan kiyya maxxanfameeru anta isaati jette teessoo torbanuu fattashanii yoo dhabaniitiin jedhan aaruu jalqabe kursi laaftuu na Muhammad irra taayitana Muhammad amin kay dhaabadhu jedhani yoo kursi san jala laalan maqaan isii achi jala maxxanfamee rabbo akkana rasuul rabbi argatte alayhi salatu wassalaam namoonni illee እንዳይቶን አከሉ አደረገቻቸው akka jarrillee gadoo kaattee fi isaan miin gaafas umriin rasuulaa 25 umriin isii 40 mangudditti akkana fuudhaalleen jedhe